sagantaa gaaffiif deebiti marsaa lammaffaa irratti argamna. Sagantaa gaaffiif deebii kan ammoo dhaabbata Cheshire Foundation Action for Inclusion Faana Broadcasting Corporate waliin ta'aniit kan isaan dhiyeessani. Marsaa lammaffaa kana keessattis dorgomtoonni afur bitaaf mirga qabataniiru bakka bakka isaanii. Afranuu gaaffii sadi ni qabaatu. Isaaf immoo carraa baasaniiru waan ta'eef jalqaba gara mirgaattiin jalqabeemi. Dorgomtoota gama bitaa korra kan jiran irraan jalqabaa Naat Darajjee Shawaa Kaabaarraa. Asfaayee Dassaalin jedhama Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Gooroorraa. Masaraa Balaadhaan jedhama Shawaa Kaabaa Aanaa Dabra Libaanoos. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Jiddaa Jireenyaa Gootaan jedhama. Naat carraa lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakka tokko. Hammachuu yookiin inclusion kan jedhu maaliif barbaachise? A. Walqixxummaa korneyaaf hammachuun hawaasummaa mirga namoomaa bu'uuraati. B. Qaamoleen hin hammatamne adeemsa guddinaa hundumaa keessatti gahee furtuu taphatan qabu. C. Adeemsa misoomaa keessatti yoo guutumaa guutuutti hammachuu hin jiraanne bu'aa itti fufiinsa qabu fiduun hin danda'amu. Daan hunduu deebiidha. Daa hunduu deebiidha. Deebiin sirriin daan hunduu deebiidha. Deebisanii. Botasfay. Gaaffiin lakkoofsa lama. Gaaffiin lakkoofsa lama. Hammachuu korniyaa yookaan afaan Ingiliffaan gender inclusion jechuun maal jechuun? A. Qaamoleen yookiin dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kennan tajaajila kennan keessatti dubartoonnii fi dhiironni akkasumas dhimmoota dubartootaaf dhiirota bifa wal qixxummaaf haqa qabeessa ta'een hammachuu fi hirmaachisuu jechuudha. Baan dhimmoota siyaasaa, dinagdee, hawaasummaaf aadaa keessatti hirmaannaa dubartootaa bifa si'aayina qabuun guddisuu fi cimsuu. Caan adeemsa hawaasaaf gaafatamuu hundumaa keessatti hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuu. Daan hunduu deebi. Daa hunduu deebiidha. Daan hunduu deebiidha sirrii deebisanii. Gara mirgaatti gaaffii lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 8. Gaaffii lakkoofsa 8. Gaaffii lakkoofsa 8 akkas jedha. Manni maree aanaa karoora hojii waloo yookiin jaap hojiirra oolchuuf gumaacha akkamii gochuu danda'a? A. Raawwii karoora hojii waliinii guutummaatti hordofuu dhiisuu. B. Xiyyeeffannootti kennuu dhiisuu. C. Karoora hojii bocuu keessatti hirmaannaa lammiilee hir'isuu. D. Karoora hojii waloo baajeta keessatti hammachuuf raawwii isaanii hordofuudhaan. Daan deebii sirriitti deebisaniiru. Lakkoofsa 6. Aangoon olaanaa aanaa kan eenyuti? Kan bulchiinsa aanaa, kan poolisii, kan mana maree. Daan immoo deebiin qabu. Kan mana maree Caa. Caan kan mana mareetti deebisaniiru. Gaaffii lakkoofsa 4. Gaaffii lakkoofsa 4 akkas jedha. Kaayyoo marii fuula fuulaa kan hin taane isa kami? A. Marii ijaarsa tajaajila kennitootaa fi tajaajila fudhattoota jidduutti gaggeessuufi. B. Sadarkaa aanaatti karoora qindaa'aa waliin yookaan jaap qopheessuufi. Caan mormii tajaajila kennitoota irratti dhageessisuufi. Daan deebiin qabu. Ba. Deebii sirriiti. Deebiinsaa Caadha. Deebiinsaa Caadha deebisanii. Gaaffii lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa 3. Meeshaan madaallii tajaajila marsaa sadaffaa yookaan Ingiliffaan ESAP yookiin ISAP 3 irratti irra jabeessaan hojiirra kan oole isa kami? A. Kaardii gabaasa lammiilee yookaan Citizen Report Card. B. Kaardii kenniisa qabxii hawaasaa yookaan afaan Ingiliffaatiin Community Score Card. C. Baajeta dhimma korniyaa irratti fuulleeffatu yookaan Gender Responsive Budgeting. D. Deebiin qabu. A.
deebiin aada deebisanii marsaa lammaffaatiif lakkoofsa sagal. lakkoofsa sagal akkas jedha. Qajeelfama ijaarsa koreetti gaafatamummaa hawaasaa kan hin taane isa kami? A. Harki caalu caasaa mootummaa keessaa ta'uu qaba. B. Korniyaa fi gareewwan saaxilamoo ta'an kan hammate ta'uu qaba. C. Mana maree aanaa bulchiinsa aanaa dameewwan yookiin immoo seektaroota barbaachisoo ta'an irraa ta'uu qaba. D. Hoggansi isaa lammiileen kan durfamu ta'uu qaba. Aan deebii sirriitti. Gaaffii ta'an. lakkoofsa torba. Lakkoofsa torba. Lakkoofsi torba immoo akkas jedha. Sirni bulchiinsaa iftoominaaf hordoffii mana mareetiin yookaan lammiileen gaggeeffamu faayidaa maalii qaba? A. Malaammaltummaaf qisaasama ni hir'isa. B. Aantummaa lammiilee qabeenya jiruun wal simsiisa. C. Ijaarsa walamantaa lammiileef mootummaa jidduutti uuma. D. Hunduu deebiidha. Daa hunduu deebiidha. D. Hunduu deebiidha. Marsaa lammaffaatiif gaaffiiwwan carraasa dhumaa jechuudha. Gaaffii lakka shan. Gareen saaxilamoo ta'an keessaa loogii fi qollifannaa hawaasaa gadi aanaan kan mudatu isa kam? Yookiin immoo isaan kamirratti? Qaamidhamtoota, namoota HIV/AIDS waliin jiraatan, caan maanguddoota, daan dubartoota. Daa dubartoota. Daan dubartoota hin deebisne. Deebiin sirrii caala. Lakkoofsa 10. Lakkoofsi 10 akkas jedha. Waa'ee hirmaannaa qophii baajetaa irratti sirrii kan hin taane isa kami? A. Adeemsa baajetaa keessatti qooda fudhattoonni hundi hirmaachuu qabu. B. Adeemsa karooraaf baajetaa qopheessuu keessatti hirmaannaan mirga addaati. C. Miseensonni hawaasaa dhimmoota barbaachisoo ta'an akka kaasan kan taasisudha. Daan deebiin qabu. Ba. Deebii sirriin baada deebisaniiru. Lakkoofsa 11. Lakkoofsa 11. Rakkoowwan gurguddoo qorannoo kaardii gabaasa lammiilee yookaan CRC'dhaan adda ba'an kan ta'e isa kam? A. Tajaajila ibsaa yookiin elektiriikii argachuu dhabuu. B. Qaaleensa gatii galteewwan qonnaa. C. Hanqina kitaaba barataa. D. Bishaan qulqulluu dhabuu. E. Hanqina qorichaa. Faan hunduu deebi. Hunduu deebiidha. Hunduu deebi. Marsaa lammaffaatiif gaaffii isaa xumura. lakkoofsa 12. Lakkoofsa 12. Waa'ee bakka bu'oota uummataa yookiin mana maree ilaalchisee sirrii kan ta'e isa kam? Uummataan kan filatamanidha. B. Uummata yoo sirnaan tajaajiluu baatan ni gaafatamu. C. Qaama raawwachiiftuu yookiin seektaroota to'achuuf aangoo qabu. D. Hunduu deebi. Daa hunduu deebiidha. D. Hunduu deebi. Amma eenyutu marsaa taanuuf darbe kan jedhu abbootiin seeraa waan adda baasan nutti himu jechuudha. Namni sadi obbo Tasfaayee Dassaalany sadi keessaa sadi waan deebisaniif jireenyaa guutaa jiddarraa sadi keessaa sadi waan deebisaniif Masarat Badhaadhaas Dabra Libaanos irraa sadi keessaa sadi waan deebisaniif gaaffiin biraa akka qophaa'uuf isin beeksisna. Gaaffii isaan adda baasu yookiin ittiin calallu qopheeffanneerraa gaaffii isaan gaafatamanii deebii sirrii moo sirrii miti kan jedhu immoo abbootiin seeraa nuuf mirkaneessu jechuudha. Kanaaf akkuma tartiibaatti obbo Tasfaayee Dassaalany gaaffiin jalqabaa ittiin calalamu sadarkaa kenniinsa bishaanii yookaan immoo istaandaardii 3 nuuf ibsi.
bishaanii naannoo magaalaa irratti parsantii 0.5 dha ol fagaachuun qabu. Innis immoo parsantii 20 argachuu qaba tajaajilamaanii. Lammata sadarkaa baadiyyaatti immoo parsantii 1.5 caala fagaachuun qabu. Akkasumas guyyaatti namni tokko leetira 15 argachuu qaba jechuudha. Magaalaa irratti leetira 20 yoo argate namni tokko baadiyyaa irratti immoo leetira 15 argachuu qaba. Yeroo bishaan foolii addaa agarsiisutti immoo ogeessi waajjira bishaanii yookaan koreewwan bishaanii naannoo iskiimii bishaanii jiran sun kilooriinii itti naquu qabu jechuudha yeroo yeroodhaan. Addee Masaratiif gaaffiin calalamu keessa sadarkaan kennisa daandii baadiyyaa jiruumi isaan keessaa sadi nuuf ibsaa. Sadarkaa tokkoffaa irratti daandii piistaa riqicha maal kana. Obbo jireenyaa guutaatiif seenaa itti gaafatamummaa hawaasaa kan Itoophiyaa bara Saawudii nuuf ibsaa. Marsaan tokkoffaa bara 1998 hanga 2001 marsaa lammaffaan immoo 2003 hamma 2010 marsaa sadaffaan immoo 2011 hanga 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Abbootiin seera dorgomtoota sadan gaaffii calaltuu gaafanne keessa eenyutu deebisee eenyutu isaatti darbee kan jedhu. Galatooma gaaffii tokko kennameef keessaa obbo jireenyaa guutaa sirrii waan deebisaniif marsaa taanutti darbaniiru. Obbo Tasfaayee Dassaalanyii fi addee Masarat Badhaadhaa immoo gaaffii isaan keessaa namni tokko dabarsuuf gaaffii tokko kenninaaf jechuudha. Tasfaayeen gaaffiin ittiin adda baafannee tokko qopheessine marsaalee hawaasaaf gaafatamuu wal duraa duubaan nu ibsi. Marsaa 5 qaba hawaasaaf gaafatamu marsaa 5 qaba. Marsaan tokkoffaan hubannoo uumuu hawaasaaf gaafatamuu fi dadammaqiinsa lammiileeti. Lammaffaan madaalii tajaajilaati. Sadaffaan immoo marii yookaan walgahii fuullee fi karoora waloo qindaa'aa waliin qopheessuudha. Arfaffaan karoora waloo qophaa'e irratti baajata aanaatiin wal simsiisuudha. Shanaffaan hojiirra oolmaasaa duukaa bu'uu yookaan hordofuun to'achuudha. Galatooma seeraan deebisaniiru. Addee Masarat haalaan dhaggeeffadha. Kaayyoo guddaan marii fuulaan fuullee maalidha? Kaayyoo guddaan yaa'u fuulaa fuulatti waan qaamota hirmaachuu qaban san guutumaa guututti qaamota saaxilamoo ta'an hawaasa guutuu akka marii taasisan keessatti argaman guutuu san dubartootas dargaggooyis jaarsas maal guutuu kana mariisisuu qabna waan jedhu kana fuulaa fuula jechuun uummata gaafataa fi bakka itti deebi'uu danda'u mana maree bulchiinsa faayinaansii maal kanaan wal qabatee bakka qaamni itti deebii kennuu jiru sanitti waan gaafatamu waan jedhu san kaasu. Ulfaadha Addee Masarat adeemsa nutti manii kaayyoo guddaan marii fuulaan fuullee maali kan jedhu dhimma kan odoon ta'in gaafficha argachuu hin dandeenye. Marsaa sadaffaaf sadhumaaf han darban obbo jireenyaa guutaa tokkoffoo ta'anii darbaniiru. Lammaffaan obbo Tasfaayee Dassaalany jechuudha. Kanaaf addee Masarat Badhaadhaa fi addee Innaat Darajee asumaan gaggeessina jechuudha. Isaanis harka duwwaa manatti hin galan waan ta'eef akkuma jalqabaasan badhaasaaf kennaa qabu waan ta'eef isaaniif immoo waajjira maallaqaa godina Shawaa Kaabaatti dursaa garee dhaabbilee miti mootummaa kan ta'an addee Shitta'ee Abbabaa gara waltajjii dhufuudhaan isaaniif badhaasaaf kennaa qaban nuuf kennu jechuudha. Addee Masarat Badhaadhaa. Akkuma jalqabaa sana badhaasa kaardii birrii 500 fi waraqaa ragaati. Waraqaan ragaan kun akka salphaatti hin ilaalina. Waan guddaadha. Akkasumas immoo addee Innaat Darajee. Obbo Sanyii Ayyaana waltajjii taaffeeree isaan yaada gabaaboo kenni ibsa gabaabaa erga nu kennan booda marsaa taanut kan ceenu ta'a. Gaaffiin jalqabaa waa'ee hammachuuti. Hammachuu yookiin inkluuzinii jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Walqixxummaa koorniyaa fi hammachuu hawaasummaa
yookiin social inclusioniin mirga namoomaa bu'uuraati. Mirga namoomaa yookiin human rights jedhamudha. Kan biraa qaamoleen hin haammatamne kun adeemsa guddinaa hundumaa keessatti gahee furtuu taphatu. Kan biraan meeshaan madaallii tajaajilaa marsaa sadaffaa irratti irra jireessaan hojiirra oolee kaardii gabaasa lammiilee yookiin citizen reports kaardii kan jedhamudha. Akkuma beektanii manarra deemnee aanaa tokko irratti nama 198 interview yookiin gaafannoo geggeessineerra. Marsaa lammaffaa fi marsaa tokkoffaa irratti kan akka community score card yookiin qabxii kenniinsa hawaasaa kan jedhaman hojiirra oolanii jiru. Qaama tajaajila fudhatuu fi kennu walitti fiduudha kaayyoon marii fuulaa fuulaanni guddaanii. Garee saaxilamoo keessaa immoo loogiif qoollifannaa hawaasaa gadi aanaan kan isaan mudatu eenyudha. Loogiif qoollifannaa waan jedhamu hin beektu. Qaama miidhamaan loogiif qoollifannaan irra jira. Tajaajila barbaachisu sirnaan argataa hin jiru. Namoonni HIV'n dhiiga isaanii keessa jiru. Loogiif qoollifannaa hamaatu irra jira. Achi keessa maanguddootadha gadi aanaa kan qabanii. Maanguddoota amma ta'e hawaasni keenya siin kabaja. Loogii fi qoollifannaan isaanii gadi aanaadha. Kan biraa qaama aangoo olaanaa qabu eenyudha isa jedhuu fi mana mareeti. Manni maree seera baasaa. Seera baasee murtee garaagaraa baasee warra seektarootaa yookiin warra tajaajila kennanitti dabarsaa. Isaan immoo hojiirra oolchu. Sirni bulchiinsaa iftoominaa fi hordoffiin karaa mana maree fi karaa lammiilee irratti geggeeffamu bu'aa maalii qaba isa jedhu malaammaltummaa hin hir'isaa, qisaasama hin hir'isaa, aantummaa lammiilee qabeenya jiru hojii wal simsiisaa, mootummaa fi hawaasa gidduutti walamantaa yookiin trust building jedhamu kana uumaa. Kan biraa qajeelfama koree itti gaafatamummaa hawaasaa keessaa sirrii kan hin taane inni jedhu akkuma beektanii harki caalu eessa keessaa ta'uu qaba? Hawaasa keessaati. Mana mootummaa keessaa ta'uu hin qabu. Isa kanadha rakkoowwan gurguddoo gabaasa lammiilee yookiin kaardii gabaasa lammiilee yookiin citizen report kaardiidhaan adda ba'an keessaa akkuma beekamu aanaa irratti rakkoowwan gurguddoo 10 baafnee karoora qindaa'aa waliinii irratti waliin baafannee seektarri hundumtuu chaappaa irratti godhee kan mirkaneessedha. Isaan keessaa tajaajila ibsaa yookiin elektirikii dhabuun har'as uummanni baay'een ibsaa argataa hin jiru. Soolaarii waan garaagaraa fayyadamaa jiru. Kun rakkoo isa guddaadha. Kan biraa qaala'insa gatiiwwan galteewwan qonnaa kan akka sanyii filatamaa xaa'oo jarreen kuni gatiin isaanii baay'ee ol ka'ee jira. Hanqina kitaaba barataa keessattuu kaariikulumiin yookiin sirni barnootaa waan jijjiiramee fi kitaabni aanaa baay'ee irratti rakkoon kun adda ba'eera. Akkuma beektanii hanqina qorichaa buufata fayyaa keessa qoricha akka barbaadamutti hin argamu. Kanaaf bishaan qulqullina dhabuu, kilooriinii dhabuun warri kun rakkoowwan gurguddoodha. Yeroo keenya qusachuudhaa fi asuma irratti dhaabaa guddaa galatooma.